Wallahi barakatu akkam jirtan ilmaan Oromoo fi ummata muslimaa hundumallee bakka jirtatti nagayni koo kan onnee ramaddee isin bira haa ga'u. Ayyaanni kun guyyaa ayyaana kabajaa Sheekh Adam Tuulaati kan kabajamaa jiru Harargee Baharatti jechuudha. Qarshii miliyoonara meeqaan kan uummanni Oromoo yaadannoo isaa jechuudha yookiin markasa yookiin kan gara koolleejjii yookiin mana amantii kan ijaaruudhaaf uummanni Oromoo hanga dhiyaatutti baay'ee gargaarsa guddaa walii godhuudhaan namni osoo jiru yoo waan gaarii hojjete guyyaa boruu akhirattis addunyattis waan gaarii akka yaadamu abdii qaba. Jabaannee waan gaarii yoo hojjenne bareedaa namatti tola. Waan baay'ee gaariidha. Waan fakkeenya gaariidha. Kun seenaa qabeessa bareedaadha. Viidiyoon tunillee viidiyoo bakka lamaa walitti hidhamtee waan baay'ee nama gammachiisu. Uttaas Raayyaa Abbaa Mancaatis guyyaan kun guyyaa abbaa isaatiin Rabbi Jannata Firdawsiin isaan haa badhaasu. Guyyaa dhaammannoo isaan dhaammatanii raayyaan dhaammannoo isaan dhaammatan kanaaf magaalaa Jimmaa Aggaarotti isaanillee sagantaa waan qabaniif Rabbiin nama qalbii qabu yoo namaaf kenne bareedaadha. Uttaas Raayyaa Abbaa Mancaa ummata muwaadaraa Sheekh Adam Tuulaa ulamaa keenya guddaa san achuma ta'anii garuu wantichi guyyaa waan wal rabu'ee fi qarshii miliyoona tokko isaaniif ijaarsa isaan ijaaramaa jiru kana irratti qarshii miliyoona tokko jechuudha arjoomanii addunyaa biratti rabbiin isaanii arjoomu. Uummanni musliimaa yoo hanga dhiyaate akkatti wal gargaaree maashaallah bareedaadha. Yeroo gabaabaa keessatti rabbiillee akka nu milkeessu abdii qabna. Maallaqa kana maallaqa guddaa addunyaa biratti nama milkeessu duniyaa yoo rabbi namaaf kenne wal gargaaruun wooma jiraati. Ammallee gargaarsitti fufaa jabaadhaa inshaallahu ta'ala keeriidhaan isiniin jira.